hidhaa Tarhiil Alkarji jedhamu mana hidhaa Saudi Arabiyaati. Ani Amiin Usmaaniin jedhama. Akkuma argaa jirtan kana namni hisaabni isaanii hin beekamne haala kanaan bakka tokkotti jamma'amee jira. Dhibee kanaaf osoo yaaddofne jechuudha. Haala nama yaaddeessu keessa jira namni. Akkana karas tari ay tara. Labe wawane obahin argane imang korobis dangkan sambe kamne Ashama kami malu bakir random nikun aku mutlak di sini jangan mana itu saudara yang hadir jedhamu mana ilmi nama jese nama yakka gurgurda dan kabar qofti hidhamu keessa tergamna mana namni nagaa yookiin hidhamaan nagaya itti hidhamu osoo hin taane mana namni nama jese badii gurgurdaa raawwate kana jechuun azaab addunyaa jechuun hin danda'ama dhugumatti jechuudha nama ay dhufee beekuu fi dararaa keessa arge qofatu iyyuu amanuu danda'a. Eda kinubane pinsegene anatin fakane pinsene anatin fakane pinsegene eda kinubane pinsegene anatin fakane insene anatin fakane Akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo lammiilee biyya keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka irraa nu daawwatu jirtanitti isin haa argamu isiniin jecha bakki itti argamu mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jidda keessatti argamna. Akkuma beekamu nuti lammiileen biyya kana keessa jiru yoo xiqqaate lammiilee baatii 8-9 waggaa fi achii ol keessatti jirrudha. Kanaaf mootummaa iyyannaa yeroo hundumaa boonnaa furmaata gammachuun arganne inshaallah akka furmaata argannu abdii qabnaa. Mudannoo tasamu arjoo marabbiiti maalumaaf gadadoon anatti marmarti maalumaaf gadadoon